Ashama akkam jirtu kun Gaddaa Solutionidha. An Jaaduun jedhama. Video irraatiin kanan isiniif qabadhee dhufe Facebook profile keessan irraa bilbilli keessan akka mul'anne akkamittiin akka gochuu dandeessaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Channelii kana subscribe goone taanaan subscribe godha. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara Facebook keessan deemtu. Sana booddee Facebook keessan dhuftanii bantu jechuudha. Sana booddee mallattoo sarara sadii gubbaa jirtu sanatti buutu. Sana booddee profile keessan irratti dhuftanii buutu jechuudha. Sana booddee gajjallaatti dhuftanii edit public details jedhutti buutu. Sana booddee amma godaatti gadi buutanii edit your about info kan jedhutti buutu. Sana booddee amma gajjallaatti gadi buutanii lafa bilbilli keessan jiru kanatti mallattoo penii iddoo kana jirtutti gadi cuqaastu jechuudha. Sana booddee iddoo kanatti buutu. Sana booddee filannoo sadii asirra isiniif kaa'ee jira jechuudha. Filannoo inni jalqabaa publicidha. Kana jechuun namoonni hundumtuu lakkoofsa bilbilaa keessan akka argan kan godhudha jechuudha. Profile keessan bira dhufanii. Inni lammaffaan immoo friends kan jedhudha. Kana yoo gootan immoo hiriyoota keessan qofa jechuudha kan lakkoofsa bilbilaa keessan arguu danda'u jechuudha. Hiriyoota keessan warra isin add gootan akkasumas warra add isin godhan isaan duwwaadha jechuudha kan lakkoofsa bilbilaa keessan ilaaluu danda'u. Inni sadaffaan only kan jedhu inni immoo isin qofa jechuudha kan lakkoofsa bilbilaa keessan profile keessan irraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Gati kanaaf only isheetu kanatti cuqaastu jechuudha. Sana booddee done jedhu kanatti buutu. Sana booddee lakkoofsa bilbilaa keessan profile keessan bira dhufee namni tokkoyyuu ilaaluu hin danda'u jechuudha. Sinirraan kan hafe gama kanaan Gaddaa Solution channelii jedhamu qaba. Channelii kana keessa galtanii like gochuu dandeessu. Akkasumas follow gootanii wantoota haaraa yeroo asirratti barreessu galtanii dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Qophiin har'aaf isiniif qopheesse kana fakkaata ture. Channelii kana subscribe gochuun dagatinaa akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraa wal agarruutti nagaatti turaan isiniin jedha.